السلام عليكم، أهلا وسهلا وري channelii jalatti argamtan baga nagaan dhuftanii. Channeliin kun afaan Arabaa gara afaan Oromootti jijjiiruun beekama. Warri haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan barumsicha hordofaa. Tokkoffaa ana naddif qasaala. Ana naddif qasaala jechuun yaa akkuma agartan intaloon qasaalaa kana naddafuu jirti waan uffannatti miiccan kana. Kanaafuu maal jenna afaan Arabaatiin ana naddif qasaala jennaa jechuudha. طيب أنا ندف شباك. أنا ندف شباك. أنا ندف شباك jechuun ana foddaa waynim maaskootii asadda'uu tinjiraa yeroo jechuu barbaanne ana naddif shubbaak jennaa jechuudha. Okay. أنا ندف فرن. أنا ندف فرن. أنا ندف فرن yeroo jennu maal jechuu keenya furunii asadda'uu jirra. Akkuma agartan kana fakkii irratti isiniif kaa'ee jira. Ana furunii asadda'uutti jira yeroo jechuu barbaanne jechuudha. Ana naddif hadiid. Ana naddif hadiid jechuun ani sibiila wahii asadda'uutti jira yeroo jechuu barbaanne ana naddif hadiid jennaa jechuudha. أنا ندف مكيف. أنا ندف مكيف. أنا ندف مكيف جيشو يرو برباني أكوا فكرة أغرتن أنا أني مكيفي أصدقو تنجرا جيشو يرو برباني مال جنة أنا ندف مكيف جنة جيشو دبريكيا. طيب أنا مع أبويا. أنا مع أبويا. أنا مع أبويا yeroo jechuu barbaanne akkuma agartan kan fakkii irratti abbaa fi ilmi waliin jiranii ani abbaa kiyya wajjin jira jechuudha jechuudha. Ana ma'a abuuyya jechuun. طيب أنا مرة ضحكت. أنا مرة ضحكت akkuma agartan kana intaloon kolfaa jirti. Kanaafuu ani haylumaan kolfeen jira jechuushiiti. Ana marra ضحكت jechuun ani haylumaan kolfe jechuudha. طيب أكما قرطان انتلون تميد أقدو وهيتي أنا حلوة. أنا حلوة جتي جتشو كان جتشو أنا حلوة جتشو أنا ميد أقدو دا جتشو دا يعني ترقمي ساتي أعفانك يعني سني ترقمورا أسا أعفانا ربا سني برسنجر سني كان سني بقلو فيتشو كيف يعني جتي انترون تني تقرمتي كيف يعني جتي كيف يعني جتشونا فانا ربوتين مأكمي يعني مالي تشوتا مالي تشوتا أكجنو كان يتشو كيف يعني يرو جنو رمودان مالي تشوتا يرو جنو أفانا رباتين كيف يعني جنة يتشو أكو مغارتا كان أنا اليوم مبسوط. أنا اليوم مبسوط جتتون كل فجر يرو كان أنا اليوم مبسوط يتشو أني هرّا تدستين جرا gammadeen jira jechuushiiti. Ani اليوم مبسوط jechuun har'a gammadeen jira jechuudha. Ana ta'allam kompiitar jechuun intaloon akkuma agartan kompiitara babbaruu jirti. Ana ta'allam kompiitar jechuun ani kompiitarii baruutti jira jechuudha. Okay? Ana kompiitarii baruutti jira. Taayib jennantuuni intaloo wahii gaamma aartii wayitti itti dhagaamee mataa qabatteetti jennantuuni jechuurti akka waan maatii wahii ishii aarsaniiti. Kanaafuu jennantuuni jechuun ani na aarsitanii na maraachitanii akka jettuuti jechuudha. Nama raachichan yeroo jedhu kun jennantuuni jedhama jecha afaan Arabaati. Kalaas maa yasiir jechuun bakka intahu kun immaa ta'uu hin qabu akka jennu kan afaan Arabaatiin. maal jenna Arabaani kalaas maa yasiir. Kalaas maa yasiir jennaa jechuudha. Okay, akkuma agartan kana ana gaada ashim hawa. Ana gaada ashim hawa. Intaloon gaa'ee qilleessa wahii suuffachuu jirti. Akkasi qilleessa wahii suuffachuun maal jedhama afaan Arabaatiin ana ashim hawa. Ana ashim hawa jennaa jechuudha. طيب أنا قاعدة تصور صورة.
ana gaada tasawwur suura yeroo jennu ani suuraa ka'uutti jira jechuu yeroo barbaanne afaan arabaatiin suuraa ka'uutti jira yeroo jechuu barbaanne afaan arabaatiin maal jenna ana gaada tasawwur suura jenna jechuudha. Intalooshin tun akkuma agartan kana eeywa kida kois jetti eeywa kida kois jechuun eeywa kun sirriidha kun mishaadha akka waan jechuu barbaaddeet jechuudha. Kun mishaadha kun sirriidha yeroo jennu maal jenna arabaani eeywa kida kois jenna jechuudha. Ana marra ibki jechuu yeroo barbaanne ani haylumaan boheera jechuun ani marra ibki jechuu afaan arabaatiin. Ani marra ibki jechuun afaan arabaatiin ani haylumaan boheera. Okay, tolma ana marra kaayifa jechuun ani haylumaan rifadheera. Ani haylumaan rifadheera jechuu afaan arabaatiin maal taha ana marra kaayifa jennaa jechuudha. Qisni galuu jiru tasfaa abdiin qaba. Tayyib ana marra za'alaana jetti mootoon akkuma agartan muufatteetti maali ana marra za'alaana jechuun afaan arabaatiin afaan oromootiin muufadheen jira jechuu yeroo barbaanne ana marra za'alaana jenne jechuudha. Tayyib ana fi ibki jetti mootoon ana fi ibki jechuun afaan oromootti yeroo laallu ana boohi naan jechuu jira akka waan jechuu barbaadde ana fi ibki jechuun. Tayyib ana qalxaana maaleesh jetti mootoon akka waan tsatsatii wahishii qabeeti ana qalxaana maaleesh jechuun dhiifama an sirriin turre dhiifama akka hojjettee dhiifama gaafachuu jirti akka waan tsatsatte jechuudha. Tayyib ana ashrub mooya jetti ani bishaan dhuguutti jira jechuu yeroo barbaadde afaan arabaatiin maal jetti ana ashrub mooya jetti jechuu. Akkasanii galuu jiru tasfaan qabaa. Ana mabsuut jetti ani gammadeera ani dasnaan jedheera gammadeera akka jettu ana mabsuut jetti yeroo warri afaan oromoo hin galleefis amaariffaanis kaa'ee jira akkasanii lammii afaan amaaraanis oromoon sinii galadhee yaada barreeffamaani like share subscribe gochuun dagatinaa naaf barataataa jechuudha. Viidiyoon kiyya kanarraa asirratti raawwata kan biraatiin amma walitti geenyutti assalamu alaikum.